Garaa dhiiraatii baate garaa afaan dhiira deebite baajaa. Akka inni joosanii miti. Wanni garaa dhiiraatii baate? Laal iccitiin sammuu dhiiraatii baate qoma dhiiraatii baate. Afaan deebite. Ergaa dabarsaniimi. Diinni karaa qabnaa waraqaa adii waraqaa adii. Ergaa dhaamsa qabdu. Mee liqimse? Waraqaa fuudhee liqimsee. Naagalee. Iccitiin sabni baate harkaan baate. Furmaata jechuun bishingaa daanii odeeffaa fi boollan naqanii hoggaa itti haajaman baafatan. Waan Oromooti. Jaayoo bootee udubbiidha. Nama jaalatu nama arrabsata. Hordoftoota dhageeffadhu siif hin warri ergama qabuus ni jira. Maaliif fakkeenyaaf ni beektaa? Hacaaluu Hundeessaadha. Yeroo hedduu beeki ni yaadanna beektaa? Maaliif jennaan wantoota gartee dhiyoo tana keessatti wantoota seenaa gartee jechoota sammuu namaa keessaa hin banne hambisee deeme. Garuu guyyaa Hacaaluu Hundeessan Oromoon hangam takka rifate. Maaliif gaarii waan hojjeteef. Gaarii waan hojjeteef waan jaalatan. Har'a furmaateen uummata bira jaalalaan bisee kute inni. Eewa furmaateen isarra namoonni koomentii adda addaa barreessanii fi gartee. Furmaateen maali yoo? Adeemsi gaafadha. Furmaateen nama qaba. Nama Oromoo kee biratti jaalala qabu kabajaa qabu. Furmaateen sanii miti. Kan. Anaasi. Fideedha. Furmaateen anaasi. Booddee nyara biraa mataa godhuuf. Amma jecha tokko afaan dhagaa beektaa. Tokko afaan yeroo seenaa Haajii Adamsaa Doofaa dubbatu. Wanni garaa dhiiraatii baate garaa afaan dhiira deebite baajaa. Akka inni joosanii miti. Wanni garaa dhiiraatii baate? Laal iccitiin sammuu dhiiraatii baate qoma dhiiraatii baate. Afaan deebite. Ergaa dabarsaniimi. Diinni karaa qabnaa waraqaa adii waraqaa adii. Ergaa dhaamsa qabdu. Mee liqimse? Waraqaa fuudhee liqimsee. Naagalee. Iccitiin sabni baate harkaan baate. Furmaata jechuun bishingaa daanii odeeffaa fi boollan naqanii hoggaa itti haajaman baafatan. Waan Oromooti. Jaayoo bootee udubbiidha. Akkasitti furmaateen nama aalaadha. Qaraadhaa miti. Qaraa miti. Nama ulfaataa. Nama waan je'uus ni godha jedhu nama waan ni jibba jedhus ni jibbeessu. Ni kanna yoo jedhus nama kan. Tamam. Furmaatee ani furmaatee irraa waa hedduu baradha akkuma isaan jaansanii. Jireenya beekti. Seena beekti. Miira keessa galteetuma beekaa akkana baratte malee. Eebar qayyisii waan biraati isiin waan afaaniin dubbattu kana laalina. Wallahi godheetiin isin garsiisa. Nama addaati waan gartee Oromoonni isaanuma faadhaatutu yaada akkasii kan komentee jedhattiisi garuma gartee jireenya keenya feeneetu. Nama si jaalatu si qeeqaa nama si jaalatu. Ogaree isaaniitii dhugaadha. Ni beeka maa mere gafara siifina maa dubbinaaf hante qabinaan ni beekan. Ilmaan isin qabuuf. Gaafa ilmaan kiyya kee. Rakkoo hamtuu san keessa jiru sanuu. Waliin fuudhin. Laal kanii hinnan waliin fuudhin kanii gartee akkanatti illee irratti rakkadhee nillee tumamee nillee akkanatti illee caccabin kan. Kanaaf kanii dhiiga mataa ilmoo namaatillee itti dhabe kana nillee kanii waan takka hin ta'in qulqulluu jiru. Gaafas boodan taatee siitee mallaa walitti dhufneedha. Hireedha rabbi amartii ta'e narraa qabdaame hoo jee kannee fi gaafaan silaa ja'uun sanuu ju'aa jeenka gaafa isa akkasii maraatan sanuu nama meeqaana dhufanii asin utaalanii maal logoon gaafasuu akkas hin goone amma asin godhuu jechuusiiti bara gaafasuu akkas hin goone amma maarraa la akkas jechuun deemu akkasii deema aan akkas jechuun deemu naafaan dhaggeeffadhu siifin hima. Illa sanuma bar gaafa silaa rakkoon jirtu hamiidha. Dhiisii deemii silaa gaafa sannaan jaani. Carraa harkatanii gaafa sanee. Arrahoo warrootan gartee amma deem naan jeen kun gaafaan odoo
ilmaan Hojii irratti akkasa kanarratti maaltu si dakalee midhiisi maan jiru. intalati deem. Carraa kee barbaadatu. Obboleessaa fi obboleettii kana godhee maan ji hin jenne gaafas. Rakkoo jira kana isaa hojii baadhattee. Baadhadhee hammiladhee gama dhumaa kanatti as dhufee alhamdulillahi rabbii keessaa rabbiin na baasa niin dhufa tana hunda keessaa numaan dabra. Hireeti jabareedduu rabbiin anumaaf kanna barboonaa fi jawaadee wal fuunee takkaa gammachuun akkana wal dura gatteenyeen beeku. Akkuma wanni jitti akkuma gartee basoo hantuuta qabu hantuuta basoo dheessuu baala maaruusaa diigu jira. Diigu kaaniin kanaafuu qabsoon isaaniit akkumatti fufa jiraami. Kaayyoon isaatis furmaatumaami. Yaa jawaadee wanni niin sii himu wal dhaggeeffadha ammallee siif hin radeemu. Gurra siyaasaa siin murabbii. Ati waan duraan addii seentee maafii guutuu dhabde zakkoo kana nurraa. Zakkoo kana addii duraan seentee maaliif guutuu fi dhabde. Addii maalittiin isa beekan addii seenaa. Laal siin fuusisa jettee ammaan dura addii seentee fi turte. Itoophiyaa hootuudhaan Siin fuusisee addii seentee turte. Gaafa Oromoon bara eegaltee dhiyoota. Eega ilmoon irraa baatee inni kan godhe iyyoo namuma sammuu qabaatu taatee sammuun isaa kun isa yaadee gartee barzakkoo ganaa kana aadattee deekkana dura qabee mana barnootaatis geessee galchee waan akkanaa baratan jee qabsoo Oromootis gartee dirree gootaatis. Rakkoo biraa keessa nu galchuu deemta. Dirree gootaatis isa geessee laalii tana qabsaawanii namni. Furmaatiin jecha irra jettu kuni. Naan taane. Jechoota dhaammannoo sanna fakkaata. Maaliif muratee ambar shakkii biraa keessa na galchuu. Muradheetiin jira. Kunoola. Ammas jechoonni siidhaa hundi. Laala fi yaadni beektaa namni hamaan hoggaa hamtuu dalagaa ture seenaa isaa xurootu taate. Maqaa san jijjiiruudhaaf waan gaarii hojjete. Namni gaarii dalagaa ture. Namni gaarii dalagaa ture seenaa bareedduu qabu. Xumura Akara jechuma xiqqaa tokkootu ifirraa balleessa. Ifirraa laaqe. Wallaahi alaa Akkas hin ta'in. gamtu. Wallaahi alaa gamtu. Injeen akkana. Obsee hedduu keessa kuttee. Saayidaan gaarraatu obsitee furmaatee qabsooytee bakka tana geessee jechoota lamaa sadii ejjennoo teettee baatee bita. Mee hayyee. Yoo jawaadeen gartee waan abdii si murachiisa waan xixiqqishoo takka gartee bakka ati itti yaaddeerraa isaa jecha qabdee lubbuu ta'e dabarsitee kannitee isa dura wareegamuuf osoo deemu jirtu. Xixiqqishoo. Sayinni harka kiyya keessa jira mee nama harka kiyya keessa jawaadeen jira. abdii muranne maaltu abdii si Nama harka kiyya keessa jiruuti Furmaatee. alatti abdii irraa muradhe jee yaada. Kaniin abdii irraa muradhe ani bar wanni na rakku jiru ni beektanis. Anjootumaa fi ilmaan isaatiin na rakkisi jira. waan tokko tokkoon joosan. Dhugaa keeti dhugaa maali rakki? Lakki. Naaf maal yakkeetti rakkisu jirru. Nuti guyyaa taama. Anaaf ilmaan kiyya. Guyyaa taamaa miti ati jira. Atiis akkasii. Jechuun kaa. Akkasii miti. Nageenya keessanii yadda yaaddooytee shoorkaa hojjetti malee. Guyyaa taama waggaa jaambar. Nama tokko faana jiraami. Akkanumatti qolma keetiin jee. Amma barakkaataan Isiin nageenya Biyya koon gartee yoo furmaateen mana sanii baate sababni rakkoo tanaa furmaateedha. Isi. Akkana ittisi. Egaa dhufee itti seenee nageenyi isaa. Saddeetii jechuun amantii jechuudha waan inni jechuun sammuu jechuudha. Maaliif hin namaniin guyyaa dura biraan kee nagarre maallaqa argeefiiti barka ifiifuu amartii ol kaayyannee onni jiru. Gaafa isa fidu. Namni har'a obboleessa isaatiif hawaalaa nama harka seeneeti kuma 48 Itoophiyaa kafalee. Obboleessa kaa. Fidee dhufe. Obboleessa kaa. Naqqabsaa fidee dhufeemi. Hin beeku kaa inni akkasitti Yaasitti jafuudhiif fidee dhufeemi. akkasi beekaa duba namni kun. Ati dhumatu bakka jechoota xiqqoo naasoo Ello akkasi beekaa fidee. Durusi amansiise moo maali? Ati isa kalee firmatu ammallee bakka maallaqa gartee ergamee dhufee maammee si kannesan wanni gurbaan jiru shakkuttiin jedhee akkana. Ani maallaqa silaan duubee. Amma naafaan garagaltaa. Ani maalleen wanta kana galuu nima. Duba maallaqa. Guufade maallaqa kaan caaltuurraa obboleettii teetirraa fuudhee jana guufade abdiitu maarree godhee dubbii gamaa gamanaa walitti hidhanii. Aboo maalleen guyyaa duraati deemnee jawaadii wajji fuuneetu hin galle. Guyyaa duraa raafute maallaqa. Guyyaa duraati dura. Kaisarraa fuudhe. Kanii isarraa fuudhee mi kaniin furmaateedhaa kanne guyyaa si baafne san dura bar guyyaa si galchine san dura. Hayyee guyyaa si galchinu furmaatee hojii deemaan turre. Arra caalaa wanni gara galteef jaa maallaqa sanii. Achi barmeetti guyyaa meeqa? Maallaqa maammee kanneen. Munaafiqa gurbaan. Saboo jara maallaqa jaartii jala haatee deemee jaartiidhaan maallaqa ijaas kan ijoon jaartiif inni nu galtuudha. Abdii fi jaartii isaa amantanii. Jaartii odoo obboleettii xiyyattee sanuu maqaan jedhamu boru odoo isiin itti teessoo haadha abbaa kiyyaa rabsanii taa'e. Kottuu itti si'amtee mi? Haadha abbaa
kiyyaa arrabsu. Ati uummanni kun uummataan gullaa qabu. Akkasiin qophaa'eetiin jira jee bara nama qabsoo karaa meeqattiin qabsaa'u ta'e mashaa. Anama tarraasaan tu taana asii asuutanii saayiba kiyyanarraa mataan oowwisinaadhaati. Anama wanni na yaachisu jiru tasgabbii saayiba kiyyaate amma durse. Ogguunni tasgabbaa'ee haala gartee micoo saasaniis fidee wanni amma godhuu qabnu micoo saasan finnee juhaatee haala kamiin isa kana. Awu jawaatee asuma dhiisi mucaa baasuu irratti haa dhiisuu hin danda'u kaanisa akkam. Jechuun tasgabbeessuu akkam. Tasgabbeessa jechuun maal jechuun isa kanatti tasgabbeessu. Wanni isa tasgabbeessu mucaasanii miti. Bobbaa mucaasanii irra bobbaa. Malee waa'ee dhimma biraa amma san nuun qabattu. Ati tuffajee baaqu jiraawwan. Hoggaanii eegama amma deemaa irra deeboote godhattu. Naafaan garagaltee maalaa jiru akkamiin taatu baan? Maqaan kiyya jara bira gaariidha. Jara keenya. Isaas hin jechu jira naan. Bareeda xiqqoo milkaa'e. Isinis garagaltee miti. Nutis walaabaan garagallee milkaa'e. Nama tokko gizee maraate jeen. Namaan nama hidhaa jeen. Hogguu isinuu warri nama fayyaa hin qabne dhufanii ilaaluu dhuftan kana gizee irra walitti afaan banna. Maali fayyaan qaba? Fayyaa qabda. Alhamdulillah wattu mallattoo si Dirqiidhaan nama maraachuu beektan booda. Fayyaan qabdu hin jiinaa fayyaa qabaate. Alhamdulillah rabbil fayyaa naa qaba. Gorsa inni mi'aawaa inni jecha mi'aawaa inni naa kan hin garuu jechoota inni itti fayyadamu. Jecha mi'aawaa inni naa kan hin gartu. Namni fayyaa qabu yoom jecha mi'aawaa akkanaa kana sii kan.